Yoya akkam jirtu daawwattoota Anaan Miidiyaa guyyaa kibxata darbee Pireezidaanti Tiraamp baqattootni gara Ameerikaa akka hin seennee fi akkasumas bajanni baqattootaaf qabamee jiru guutummaa guututti akka haqamu ajaja dabarsee turuun isaanii yaadatama. Ajaja kanaan wal qabsiisee ammoo deeggartoonni yookiin gargaartonni dhaabbileen gargaarsaa baqattoota idil addunyaa gargaaranii gara Ameerikaa fi biyyoota adda addaatti akka galan taasisan jechuudha. Himannaa dhaddacha Siyaatilitti bananiitiin murtoo Tiraamp dabarse kun manni murtii akka addaan kutuu fi yeroodhaaf akka ajaja irratti baasu taasisanii ture. Haa ta'uutii garuu guyyaa kaleessaa yookiin kamisa irra deebi'uudhaan ministeerri dhimma alaa dhaabbilee gargaartota baqattoota kanatti ajaja yookiin ammoo odeeffannoo dabarseetiin gargaarsi ministeerri dhimma alaa isaaniif taasisu akka addaan cite beeksifamanii jiru. Kana waliin wal qabsiisuudhaan ammas dhaabbileen gargaarsa baqattootaa kun ammas himata bananii jiru guyyaa kaleessaa jechuudha. Odeeffannoo kana waliin wal qabatu isin biraan geenya. Himanni kun guutummaa guutuutti keessumaayyuu warreen baqattoota taatanii biyyoota adda addaa keessa jirtan kallattiidhaan kan isin ilaallatu ta'a jechuudha. Biyya keenyarraas biyyoota garaagaraarraas baqattoota taatanii Somaaliilaand akkasumas Keeniyaa, Yugaandaa, biyyoota Afrikaa fi biyyoota Eeshiyaa hedduu keessa Liibiyaa keessa warri jirtan warri carraa keessan eeggataa jirtan hundumtu kallattiidhaan dhimmi kun waan isin ilaallatuudhaaf isinis hubannoodhaan xiyyeeffannoodhaan hamma xumuraatti daawwadhaa isiniin jenna. Ministeera dhimma alaa ajaja mana murtii simannaa baqattootaa ilaalchisuun dabarse raawwachuu diduu yaalaa jira jechuudhaan gareewwan gargaarsa namoomaa himatanii jiru. Egaa gareewwan gargaarsa namoomaa kun ministeera dhimma alaa kan himatan odeeffannoo ministeera dhimma alaa deeggarsa isaa addaan kutuu guyyaa kaleessaa isaan bira ga'e irratti xiyyeeffachuudhaan jechuudha. Gareen gargaarsaa baqattootaa galmee mana murtii federaalaa kamisa kaleessaa dhiyeessan irratti akka jedhanitti bulchiinsi Pireezidaanti Tiraamp murtii torban kana sagantaa simannaa baqattootaa biyyatti haquuf murteesse ilaalchisee manni murtii dhaddachi Siyaatil ugguree ture cabsuuf yaalaa jira jechuun himatanii jiru. Abbaan murtii kutaa United States Jamal Whitehid kan Siyaatil keessatti argamu jechuudha. Kibxata darbee murteessee kan ture yommuu ta'u pireezidaantichi eenyu akka gara biyyattii dhufuu irratti aangoo bal'aa qabaatus seera koongireesiin sagantaa simannaa baqattootaa United States keessaa baase akka hin hojjenne gochuu akka hin dandeenye ibsuun ajaja Tiraamp ammas irra deebi'ee uggureeti jira. Bara 2023 pireezidaantii duraanii kan turan Joe Biden kan muudaman Whitehead gochi Tiraamp fedhii koongireesii bu'a qabeessa ta'een akka haqamu kan himan yoo ta'u himata gareewwan gargaarsa ajaja Tiraamp sagantaa baqattoota deebisanii dhaabuu akka addaan kutu ajajee ture irratti dhorkaan akka kennamu gaafatama akka argatu taasiseeti jira. Whitehead guyyoota itti aanan keessatti murtii barreeffamaan akka kennu waadaa galee jiras. Garuu gareewwan gargaarsaa kibxata darbe Church World Service fi dhaabbata baqattoota Yihuudotaa qubsiisu HIAS jedhamu dabalatee waliigaltee tumsaa ministeera dhimma alaa waliin qaban akka haqame beeksifamaniiti jiru. Gareen kun kamisa kaleessaati dhiibbaa ministeera dhimma alaa deeggarsa adda kutuu isaatiin dhufu irratti mari'achuudhaaf dhaddachi hatattamaa akka taasifamu Whitehead gaafataniiru. Gareen kunneen gochi ministeera dhimma alaa kun adeemsa Tiraamp murtii manni murtii dabarse jalaa miliquuf yaalii ifa ta'e taasisaa jiraachuu ibsudha jechuudhaan himatanis jiru jechuudha. Sagantaa baqattootaa bara 1980 koongireesiin kan uumame yoo ta'u namoota waraana balaa uumamaa yookiin ari'atama irraan kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif bifa godaansa seera qabeessaan gara United Statesitti akka simataman kan heeyyamudha seerri kuni. Adeemsi kun yeroo baay'ee waggoota kan fudhatuu fi qorannoo guddaa kan of keessaa qabudha. Koolugaltummaa irraas adda kan ta'edha. Sababni isaas koolugaltummaan namoonni karaa adda addaa erga United States seenanii booda biyya isaanii keessatti ari'atama, hidhaa fi ajjechaa waan sodaataniif hayyama Ameerikaatti hafuu kan ittiin gaafatanidha jechuudha. Inni sagantaa baqattootaa kun garuu baqattoonni biyya adda addaatti biyya ollaatti baqatanii booda gara Ameerikaa dhufuudhaaf karaa ittiin gaafatanidha. Kun immoo baroota dheeraaf tureera jechuudha. Baqattoota fudhachuuf yeroo dheeraaf paartiilee lamaan irraa deeggarsi godhamus sagantichi waggoota dhiyoo asitti siyaasaan kan guutame ta'us ibsameera. Pireezidaanti Tiraamp yeroo turtii isaanii isa jalqabaa keessattis yeroof sagantaa kana dhaabsisanii turanii achi boodas lakkoofsa baqattoota waggaa waggaan United States seenuu danda'anii haala ajaa'ibaa ta'een hir'isanii jiru.
Addunyaa guutuutti namoonni kuma dhibba ta'an waggaa waggaatti baqattoota ta'anii gara United States akka dhufan taasifamaa jiraachuu bulchiinsi biyyattii beeksiseera. Ajajni obbo Trump akkasumas kana booda bulchiinsi kun maallaqa dhorkuu isaatiin baqattoota duraan gara United States akka dhufan mirkanaa'ee jalaa qabamee ture. Gareewwan gargaarsa baqattoota hojjettoota hojii irraa ari'uu fi gargaarsa yeroo gabaabaa kan akka kiraa manaa fa'aa baqattoota dhiyeenya kana asitti qubataniif akka addaan citu taasiseera jechuun bulchiinsa Trump irratti himannaa bananiiru. Himannaan kamisa dhiyaate kun bulchiinsi Trump ajaja mana murtii gargaarsa biyya alaa biiliyoonaan lakkaa'amu addaan cite akka gadhiisuu dabarsee ture didaa jiraachuu ibseera. Bulchiinsi kun waliigalteewwan gargaarsa alaa eejensii misooma idil addunyaa Ameerikaa % 90 olii fi gargaarsa waliigalaa United States addunyaa irratti doolaara biiliyoona 60 haquuf karoora qabaachuu kan ittiin ibse ta'uusaas guyyaa kaleessas isinitti himne turre yookiin isiniif dabarsinee turre jechuudha. Sagantaa kanis isa kana keessatti kan hammatamudha jechuudha. Dhimma baqattootaa ilaalchisuudhaan ammas falmiin mana murtii kan itti fufu ta'a jechuudha. Falmiin mana murtii biyya kanaa immoo akkuma beekamu yeroo dheeraadha fudhata. Kanaafuu baqattoonni biyya adda addaa keessa jirtan dhimma kana xiyyeeffadhoodhaan akka hordoftan akkasumas maatiin baqattootaa biyya Ameerikaa keessa jirtanis yoo ta'e dhimma kana xiyyeeffannoodhaan itti dhiyeenyaan akka hordoftanii fi baqattoonni biyya ormaa keessa jiran abdii asitti qaban waliin wal qabatee gaaga'amaa fi akkasumas rakkoo adda addaa keessa kan seennes of eeggannoodhaan dhimma kana ilaaluu akka qabdan gamanuma yaada keenya isiniif ibsuu barbaanna. Odeeffannoon itti aanu guyyaa har'aa keessatti President Trump ajaja hojii raawwachiiftuu afaan Ingiliffaa afaan hojii federaalaa kan Ameerikaa taasisuuf mallatteessuuf qophaa'aa jira jedha. Odeeffannoo kana The Wall Street Journal guyyaa har'aa ganama qabatee kan bahedha. Egaa afaan Ingiliffaa Ameerikaa keessatti beekamaadha. Afaan Ingiliffaa bal'inaan kan dubbatamuu fi akkasumas immoo mana hojii hunduma keessatti kan itti fayyadamudha. Hamma yoonaatti garuu afaan hojii federaalaa ta'ee seeraan mirkanaa'ee guutummaa guututti taa'ee hin jiru. Afaan hojii federaalaa jechuun maal jechuudha kan jedhu egaa manneen hojii federaalaa keessatti kana booda eega seerri kun yoo mirkanaa'a ta'e afaan Ingiliffaa qofatu hojiirra oola jechuudha. Hamma yoonaatti afaanota hedduu biyya Ameerikaa keessatti ni fayyadamu. Akkasumas immoo warra afaan hin beekneef warra afaan beeku qacaranii yookiin miindessaniiti akka afaan hiikaniif taasifama. Kun immoo biyya keenyattis beekamaadha. Keessumaa warri imbaasii Ameerikaa keessa seentanii beektanii afaan Ingiliffaa hin beektan taanaan afaan Oromootiinis, afaan Amaaraatiinis, afaan Tigreetiinis namni interview godhu sana isinii hiiku qophaa'ee isin eega. Namni kun qaxarameeti miindaa kaffalamaaf. President Trump guutummaa guutuutti isa kana hambisuudha kaayyoon isaa. Ajajni hojii raawwachiiftuu kun aangoo bara Clinton kan ejensiiwwanii fi hojjettoonni federaalaa namoota afaan Ingiliffaa hin beekneef gargaarsa afaanii bal'aa akka kennan dirqamsiisu hambisa. Ajaja haaraa kanaan ejensiiwwan akkaataa fi yoom tajaajila afaanota Ingiliffaan alatti akka kennan murteessuuf haala mijataa ni qabaatu. Garuu dirqama hin qabanii jedhameera. Kanaan dura akka bara Clinton murtaa'etti dirqama qabu ture. Afaan Ingiliffaa namni tokko hin beeku taanaan afaan inni beekutti akka hiikamuu fi dirqama godhama. Asittis nama biyya garaagaraatii dhufeef tajaajila hospitaalaa argachuudhaaf akkasumas tajaajila garaagaraa argachuudhaaf afaan Ingiliffaa hin beektan taanaan nama afaan keessan beeku barbaadameeti onlaayiniis haa ta'u qaamaan dhiyaatee akka afaan keessa isinii hiiku miindaadhaan qaxaramee hojjeta jechuudha. Isa kana hambisuudhaaf kaayyoon Trump ajaja dabarsuuf deemaa jiru jechuudha. Ajajni kun guyyaa har'aa odeeffannoon isaa bahee garuu guyyoota lamaan sadan dhufan keessatti Trump mallatteessee seera godhee baasuuf deemaa jira jechuudha. Namoonni US keessa jiraatan afaanota 350 ol ta'aniin kan fayyadaman yoo ta'u afaan Spain, afaan China, afaan Tagalog, afaan Vietnamii fi afaan Arabaa afaanota Ingiliffaan alatti bal'inaan dubbataman keessaa muraasa ta'uu ragaan biiroo Statistiksii United States mul'iseera. Gabaasni biiroo lakkoofsa uummataa bara 2019 akka agarsiisutti US keessatti lakkoofsi namoota afaan Ingiliffaa malee afaan biraa mana keessatti dubbatanii bara 1980 hanga bara 2019tti gara dachaa 3tti ol guddateera jedha. Akka gabaasa kanaatti lakkoofsi namoota afaan Ingiliffaatiin ala dubbatan miiliyoona 23 irraa gara miiliyoona 67tti kan guddate yoo ta'u
namoonni Ingiliffaa dubbatanis akkasuma dabaleera. Innis bara 1980tti miliyoona 187 kan ture bara 2019tti gara miliyoona 241tti guddachuusas ibsameera gabaasa kana waliin wal qabatee jechuudha. Egaa daawwattoota keenya afaan Ingiliffaa Ameerikaa keessatti afaan bal'inaan dubbatamuudha. Afaan jalqabarra jirudhas beekamaadha. Afaan Ameerikaa afaan Ingiliffaatti jedhamees beekama. Haa ta'uutii garuu afaan federaalaa ta'ee Ingiliffa qophaasaa miti kan fayyadamu jechuudha Ameerikaa keessatti. Namoonni biyya adda addaatii dhufan carraa hedduu qabu afaan isaaniitiin fayyadamuudhaaf. Barreeffamaan illee bifatti dhiyaatuufii jira jechuudha. Isa kana guutumaa guutuutti hambisuuf kan deemu fakkaata. Murtoon President Trump amma dabarsuuf deemaa jiru jechuudha. Kun ammoo eenyuun fayyada eenyuun miidha akka jedhu isinis tilmaama keessan kaa'uu dandeessu. Akkasumas immoo odeeffannoo bal'aa immoo miidiyaalee Ameerikaa keessumaayyuu The Wall Street Journal akkasumas Associated Press jechuudha. Warreen miidiyaalee qabatamoo amanamoo NBC National Broadcast Service warra kana fa'a seentanii sirriitti dubbistanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Odeeffannoon haaraa akkasumas murtoowwan ariitiidhaan murteeffamaa jiru bara President Trump kana keessatti nutis waan haaraa akkasuma jala isin biraan geenya. Amma yoonaatti waan dhaggeeffatan daawwataa nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa toora YouTube Anaan Media 2024 subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.